An dhaqeellee gaafachuun barbaanne maaliif akka hidhame dhagee waan jiruuf sun jedhetu man qalal godhee bira dabare. Maaliif kana booddee maaloo caalaan akkas ta'ee bira. Naala hidhame jedheetoo akkas gochuun qabu. Maaliif ani duraan na jaalata jedhee waan yaaduuf ani waan isa jaaladhuuf innis akkuma koo na jaalata jedheen yaada ture jechuudha. Egaa akka Oromoon jedhu gurra abbaadhaa fi duudhaadha jedhu mitiira. Maaliif irrumaayyuu sarrayyuu waan fagaachuu barbaadeef dhaqee isa gaafachuun barbaanne wanti ofii naanaa jedhu jedheenumaan akkuma isin jettanii viidiyoo caalaa laalii naan jettanii akkuma jirtan viidiyoo caalaa laaliin ture. Wanta baay'eedha gaafis kan natti dhume sanirraas immoo akkan baradhu kan na taasise wanta baay'eedha. Inni biraa immoo bakki caalaa itti shakkitanii mana xunqaayii hin deema minaamna jedhee kan dubbate sanidha. Seenaan illee aga miidhamte argaan ture. Maaliif jechuun mana keessatti hidhaniillee aga dararaa turan aga miidhaa turan argaan ture. Dhukkubsatteellee akka mana yaalaa deemte argaan ture. Namni hunduu ana barbaada ture waan ta'eef jechuun nan amantu seenaa anaa miti kan akkana si godhe akkana jechuu hin danda'u. Maaliif isheen keessa ishee akkas na godhe jettee waan yaadduuf jechuun nama hubachuu dandeessi. Bakka ishee bu'eetu yoo ilaalu baay'ee garaana nyaatti dhugaa dubbachuudhaaf. Nama raktiif garaana nyaatti. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti galata waaqayyoodha. Wal jalaa babbannee jirra. Anis nan badee wal jalaa babbannee jirra. Naguma keessanii miti akkami? Jajjabaattu? Ani nagaa kooti galata waaqaadha. Wal jalaa babbarree turre sammuu namooyyuu dhimmuma garagaraadhaa fi xiqqoo ishee natti hin tolleef sin jalaa badee. Saniif sin jalaa badee. Sin naguma keessa nagaa qabdu akkamii jajjabaattu? Sammuna waan ta'aa ture dhagee jira. Wanta hundaayyuu dhagee jira. Garuu immoo beekanumaan callise. San hundumaayyuu wanti hundumtuuyyuu meeyyuu yaa tasgabbaa'u jedheenumaan callise. Wanti hundaayyuu dhageen jira. Seenaanis akka butamte dhageen jira. Manni guutuullee akka jalaa hatame dhageen jira. Caalaanis akka hidhame immoo dhageen jira. Kanuma hunda keessaayyuu garuu beekanumaan callise jechuun kan hunduma dhagayaa beekaan callise waan ta'eef har'aa kanan immoo asitti argameef wantuma hundaayyuu jechuun wanta hunda keessaayyuu kana hunda keessaayyuu akkan harka keessaa hin qabne isinitti muudhaaf jechuun wanta isin komentii jalattis naa keechaan dhageen ture. Kan hundayyuu jechuun beekanumaan callise. Maaliif wanta hunduyyuu yeroo isaa eeggatee itti fufa jedhee waan yaadeef. Viidiyoo irraa illee wantuma hundarraa illee kan bade beekan jechuun wanti hundumtuuyyuu amma kana jedhee yoo toon gadi ba'ee illee waan kana haasa'e na hubachuu baachuu dandeessan jedhee waan yaadeef otuma hin beeku akka nama hin beekne callisee hin taa'e. Garuu kanuma hunda keessayyuu tokko keessayyuu akka harka hin qabne beekuu qabdu sun. Maaliif otuman dhaga'u kana hunda zum jedhee callisuun ka'u isheetu balleessaa qabu akkas jettanii fudhachuu dandeessan waan ta'eef seenaanis akka butamte taanaan butamuu ishee dhagee jira garuu iyyuu kana keessa harka qabaachuu baachuun koo ani harka keessaan qabu. Maaliif abbaa akkas ishee godhe waan hin beekneef dhaga'uu koo malee san keessa harka hin qabu. Jechuun akka isin beektanitti akka waan aniif caalaan waliigalleetoo seenaa buchisiisne yookiin immoo jechuun wanta kanarratti waliigallee akka waan ishee buchisiisnetti akkasitti fudhattan natti fakkaate. Mana guutuu ta'e jechuun waan nan beeku tokko hin qabu. Caalaa wajjinis immoo wanta waliigallee wanta kana goone wanti tokko hin jiru jechuudha. Ani caalaan hidhamuu isaatiillee wantuma hundaallee eeguma isaan wanta kana godhan dhaga'e waan ta'eef ani harka keessaan qabu wanta hunduma keessaayyuu jechuudha. Seenaan jechuun butamuu ishee illeen ani harka keessaan qabu. Maaliif kan isheeyyuu akkas godhe jechuun waa ba'aa jira waan ta'eef anuyyuu wanti jechuun waan muraasni waan xiqqoo ishee waan san ibsu waan ba'eef anan dhufee asitti jedhe. Maaliif hundumtuu hin dhokatti malee dubbiin ba'uun ibsitu miti reeyyu. Saniif ani akka harka keessaa hin qabne hundumtuu jechuun ani harka keessaa akka hin qabne beektu garuu immoo kan ishee akkas godhe illee amma ba'aa jira. Kan ishee akkas godhe jechuudha bahaa jira waan ta'eef saniif seenaan illee aga miidhamte argaan ture. Maaliif jechuun mana keessatti hidhaniillee aga dararaa turan aga miidhaa turan argaan ture. Dhukkubsatteellee akka mana yaalaa deemte
argaan ture. Maaliif amma odoon dhaqeetuyyuu ani jechuun ishuma biraayyuu odoon dhaqee maaliif isheen ana yaaddi waan ta'eef namni hunduu ana barbaada ture waan ta'eef jechuun nan amantu seenaa anaa miti kan akkana si godhe akkana jechuu hin danda'u. Maaliif isheen ani keessa isheet akkas na godhe jettee waan yaadduuf jechuun na amanuu baachuu dandeessi. Kanaafan jechuun wanti hunduu haa tasgabbaa'u jedhee kanan eegu. Odoon immoo yeroo taanaa miti akkas miti jedhee viidiyoo illee hojjedhee nu jedhee na dhaga'uu baachuu dandeessu. Maaliif isheet akkas na godhe jettee waan yaadduuf na dhaga'uu baachuu dandeessi. Innaa akka isheen jechuun dhugaadha. Bakka ishee bu'eetu yoo ilaalu baay'ee garaana nyaatti dhugaa dubbachuudhaaf. Nama raktiif garaana nyaatti wantuma fe'ellee yoo ta'e jechuun hammeenya ishii nawwan. Akka ishee irratti waan garaagaraa godhamu nawwan dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif shamaraa waan hundaayyuu garuu hammeenya ishii nawwu wanti garaagaraa akka ishee irra gahu nawwu. Isaan irratti garuu yooma gochuu hin danda'u dhugaa waaqaan. Baay'ee na barbaadaa jiru waan ta'eef dhaqeellee ishiis dubbisuu hin dandeenye wanta garaagaraa waan jiruuf caalas dubbisuu hin dandeenye. Nama hundaayyuu jechuun dhaqeetoo wajjin waan jiru hundaatti dubbadheetoo furmaata kennuu hin dandeenye. Maaliif anaayyuu baay'ee na barbaadaa jiru waan ta'eef ani immoo saniif jechuun akkana hin goone hin beeku garuu iyyuu na barbaadu waan ta'eef sanumaaf garuu seenaan akkas ta'uu isheetitti dhugaa anaayyuu baay'ee garaana nyaatee jira. Baay'ee garaana nyaatee jira. Akkas jechuun namni akkasitti godhullee hin qabani. Garuu nama akkas godhe sani hin baati dhugaan hin baati jedhee waan nan yaaduuf isheenillee dhugaa ishiin argatte jedhee waan yaaduuf inni biraa immoo bakki caalaa itti shakkitanii mana xunqaayii hin deema minaamna jedhee kan dubbate sanidha. Jechuun anillee itti himeen ture caalaa wanti kun akkamii maaf akkas gootaa jedhee anu jechuun bakka rifadheen ture akkamitti akkas akka inni jedheeyyuu nagaarramee rifadheen ture. Jechuun akkas godhuu hin qabu maaf godhalleeni. Innaa bakka sanitti shakkitanii jirtan dhugaa dubbachuuf aniyyuu baay'ee rifadha akkamitti akkas jetta jedheen ture. Garuu iyyuu immoo akkas jechuun yeroo namni yoo aare waan jedhu hin beeku waan ta'eef waan jedhu hin beeku waan ta'eef san jedhee yaadaan. Garuu wanta akkasiillee akka hin goone caalaan beekaan dhugaa dubbachuuf caalaan wanta akkasii akka hin goone beeka waan ta'eef inni inkwaan dhugaa waaqayyo yeroo sanitti saatii sanitti aareet akkas jedhe malee inkwaan mana xanqaayii miti basmaa akkas hin godhu dhugaa rabbii. Inni biraa wanti gaafii sanitti ta'a jedhee yaadu waan kiyyaa fi waa'ee caalatti. Waan kiyyaaf waa'ee caala dhugaa dubbachuuf gaafis namatti ta'a. Wanti kun akkamiis jedhanii murteessuudhaafis namatti ulfaata. Akkuma isin jettanii viidiyoo caalaa ilaalii naan jettanii akkuma jirtan viidiyoo caalaa ilaaliin ture. Wanta baay'eedha gaafis kan natti dhume. Isaanirraas immoo akkan baradhu kan na taasise wanta baay'eedha. Garuu immoo ani caalani jechuun kanas hin godhaa jedhee murteessuudhaaf natti ulfaata. Maaliif akka ta'e garuu hin beeku dhugaa. Caalaan akkas godhaa laata? Wanta kana dhugaan godhaa laata jedhee murteessuudhaaf baay'ee natti ulfaata. Garuu immoo inni jechuun akkas godhaa laata jedhee immoo yeroo kiyya wanta hundaa ofirraa gubuudhaaf immoo maal akka wanta yaade tokko qaba. Caalaan kun akkasiin godhu caalaan wanna akkasii yaadu jedhee gisee hundaa ofiin mari'adhee ofumaa gaafii ofii kennuudhaaf jechuun amma gonkumaayyuu irraa fagaadheen egaa akka Oromoon jedhu gurra abbaadhaa fi duudhaadha jedhu miti. Maaliif wanta na duwwatti hojjetaa jiru hin beeku waan ta'eef jechuun dhugaan inni hojjeta jechuudhaaf illee giraa na gabbaa. Lakki hin godhu jechuudhaaf illee immoo wanta itti murteessu tokko waan dhabeef. Innaa mana hidhamuu isaa dhaga'ee jira garuu iyyuu asitti dhaqeetu kana inni gaafanne wanti tokko kana jechuun na dhibaa tureef. Dhaqee gaafachuu hin dadhabne garuu jechuun dhimmichumti tokko kan dhaqee nan gaafachiisne jira. Maaliif irrumaayyuu sarrayyuu waan fagaachuu barbaadeef dhaqee isa gaafachuu hin barbaanne wanti ofii naanaa jiru jedhee numan ifama kaameraatu na harkaa kufee oolee waan ta'eef innaa jechuun wanta itti dhaqee isa gaafachuu dideef wantuma garaagaraadhaaf. Dhaqeellee gaafachuu hin barbaanne maaliif akka hidhame dhagee waan jiruuf sun jedhetuman qalal godhee bira dabare. Maaliif kana booddee maaloo caalaan akkas ta'ee bira naala hidhame jedheetoo akkas gochuun qabu. Maaliif ani duraan na jaalata jedhee waan yaaduuf ani waan isa jaaladhuuf innis akkuma koo na jaalata jedheen yaada ture jechuudha.
garuu kan inni na jaalata jedhee murteessuudhaaf hin dandeenye. Maaliif kan kun beeka malee kan isaan beeku. Hundumtuu kan laphee kan ofii beeka malee jaalala ofii beeka malee kan nama biraan beeku. Na jaalata jedhee akkas murteesseen ture garuu kan keessa isaa jiru adda baafachuu hin dandeenye. Wanti jechuun bakka wantumti garaagaraa tokko na fuuldura deemee jechuun wantumti inni hundi godhu hundumaayyuu biraa na gabbaa waan ta'eef inni na jaalata jechuudhaaf baay'ee akkasitti murteessuudhaaf natti ulfaata dhugaa waaqa. Egaa hordoftoota koo ani jechuun wanta ani jechuu barbaadu warri hidhames caalanis taanaan baga nagaan baate seenanis taanaan jechuun wal baga bakka hundi keessanuu guutaanis taanaan caalanis seenanis baga nagaan turtan hanga ammatti baga nagaan baata warri hidhamtanis hundumtu keessanuu jechuudha. Innaa hordoftoota koo sinan jaaladha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf ta'a.